السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قرمي سادة الشماء أركفوني هردفتوتا كينيا يوتيوبي كينيا قرمي آي سي تي توب سبسكرايب لايك شير قتشون وانتوتا تكنولوجي الأول قبتني في أكسمس قبتي وان انترانسي في كان كتا سديتي أونلاين الألالم كراكنا نهردفا سنين جنة ورى بركم لماف كدا أفر قرمات انترانسي فرطنيف qabxiin keessan gadhiifamee jira. Baga gammaddan isiniin jennaa. Amma gara qophii keenyaatti isin dabarsa. Haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii isiniin jennaa. Akkuma beekamu qormaanni kutaa 12ffaa bara 2014 guyyaa har'aa halkan keessaa sa'a 5:30 irratti gadhiifamee jira waan ta'eef hordoftoonni keenya bakka jirtan hunda teessanii bilbila keessaniin akkaataa kamitti ilaaluu dandeessu kan jedhu akkasumaan isinitti agarsiifna. Nu hordofaa isiniin jenna. Akkuma beekamu hordoftoota keenya asirratti bilbila kiyyarratti kan argamu Chroomiidha. Akkasumas Operaan isin jira. Bilbila keenya irraa biroozara garaagaraa fayyadamnee ilaaluu hin dandeenya. Kan irra baay'ee filatamaa ta'e immoo Google Chroomiidha yookiin immoo Chrome isa jennudha. Akkasumas Opera, Safaricom fi Internet Explorer ni agarsiisu. Irra baay'ee filatamaa fi saffisa jabaa kan qabu immoo Chroomiidha jechuudha. Kanaafuu hordoftoota keenya hundi keessaniyyuu Chromii kana bilbila kiyyarraa sinittiin agarsiisa. Asirraa Chromii kana hundi keessan bilbilarra jira waan ta'eef isa banachuudha qabdu jechuudha. Operaan baay'ee ariitii hin qabu. Inni kun saffisa baay'ee waan qabuuf neetworkii salphaadhaan ittiin banuu danda'a. Kanaafuu Google Chromii kana yookiin immoo Chromii kana yeroo tokkitti qofa gadi tuqattu. Erga gadi tuqattanii booddee haala kanaan banaa jechuudha. Yookiin immoo Google seenuu danda'a kallattiidhumaan. Isinis maal gootu asirraa kallattiidhumaan eddee kana dhuftaniitiyyuu bakka kanarratti yeroo tokko tuqattu jechuudha. Asirratti dhuftanii yeroo tokkitti qofa tuqattu. Erga tuqattanii booddee asirratti weebsaayitii yookiin immoo maarsariitii ministeera barnoota federaalaa yookiin immoo Itoophiyaadha irratti galfattu jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf liinkii isaa kooppii godheen jira Telegram irraa. Haala kanaan erga galchitanii booddee xiyya asirra jiru goda kana bakka kana jiru irratti dhuftaniitiyyuu kanarratti yeroo tokko tuqattu jechuudha. Yeroo tuqxan search kan jedhudha. Search jettu yookaan immoo keessanirra search kan jedhutu jiraachuu danda'a jechuudha. Hordoftoota kan keenya weebsaayitii yookiin immoo maarsariitii ministeera barnoota federaalaa kan adda isa godhu kan kanaan duraarraa wanti haaraan itti dabalamee jira. Innis maali yoo jenne asirraa isinittiin agarsiisa. Kanaan dura rejistireeshin nambarii qofadha kan jiru. Amma immoo sun hafee jira. Inni immoo maayini kan jedhu ni ilaalla. Inni jalqabaadha rejistireeshin nambariidha yookiin immoo ID nambarii kan dijiitii 7 irratti guunnudha jechuudha. Inni lammataa haaraan irratti dabalamee jiru immoo maayinni isa jedhu ni ilaalla. Jala isaa kanarratti first name yookiin immoo maqaa jalqabaa jedhama. Maqaa jalqabaa keessan kan yeroo qoramtan kan ofii keessanii irratti barreessitan qofaadha kan asirratti galchitan. Wanti isin dagachuu hin qabne asirratti maayinni first name yoo jedhu maqaa keessan jalqabaa kan abbaa hin laallatu kan akaakayyuu hin laallatu maqaa keessan jalqabaa qofaadha kan isin barreessitanu jechuudha asirratti. Kanaan jechuudha waan haaraa itti dabalamee jira waan ta'eef asirratti sirriitti qubee kan ID keessan irra jiru irratti dogongora tokko malee irratti sirnaan galchuudha qabdu jechuudha. Mee haala kanaan asirraa irratti galchinee ilaallaa hundi keessaniyyuu nu hordofaa isiniin jenna. Asirratti ID keessan dijiitii 7 kan ta'e irratti galchitu. Asirraa mee kan barataa tokko qabadheen jira. 583 754 amma ID galcheen jira. Registration number yookiin immoo ID amma first name naqaa jechuudha. Bakka maqaa isaa jechuudha. Maqaa barataa kana. Maqaa isaa qofa haala kanaan nan galchaa jechuudha. Qofaa galchitu jechuudha. Erga kana galchitanii booddee bakka kana dhufuudhaan inni itti aanee jiru immoo check your result kan jedhu jira. Kun bakka kanarratti asirratti tuqannaa jechuudha. Dursa
registration numberiin keenya dijiitii 7 kan qabu sirriitti barreeffamuu isaadha adda baafachuu qabna. Inni itti aansuma first name dha. First name kana maqaa keessan asitti adaraa keessan dagachuun qabdanum asirratti maqaa keessan kan calqaba kan keessan jechuudha. First name keessan qofa barreessitu asirratti bakka kanarratti jechuudha. Erga barreessitanii xumurtanii booddee check your result yookiin immoo qabxii kan kee ilaali yookaan check godhii jedha. Achirratti yeroo tokko qofa irratti tuqannaa jechuudha. Asii erga kana adda baafattanii booddee asirratti check your result kan jedhu tuqachuu dandeessu. Inni itti aanu immoo karaa biraatiin karaa telegiraamaatiin join gochuu yoo barbaadan asirraa isinittiin agarsiisa. Telegiraamarraan seenuu yoo barbaadan bootiidhaan yoo dhaqxanii ilaaluu barbaadan asirratti kilik gootu kallattiidhumaan isin seensisaa. Amma garuu kan nuti ilaallu isa onlaayiniiti waan ta'eef kana baay'eetti. Inni lammataa immoo SMS dha. Karaa miiseejiitiin ergachuu yoo barbaadan immoo karaa SMS kana deessan irratti yeroo tokko yoo tuqattan kallattiidhumaan gara miiseejiitti isin naannesseetiyyuu ID keessaniif maqaa keessan jalqabaa itti ergitu haala sanaan jirree ilaalanii siniif deebisuu danda'u. Bootiin telegiraamaas illee akkasuma jechuudha. Kanaaf erga haala kanaan barreessinee kaanee booddee bakka kanarratti maal goona jenneera check your result kan jedhu tuqachuudha qabnaa jechuudha. Kana akkaataa kanaan erga tuqannee booddee hamma barbaadu eegala. Hordoftoota keenya haga inni banutti eeggachuudha qabnaa. Asirraa please wait jedhaa jira. Eega amma namoota baay'eetu ilaalaa jiru waan ta'eef kallattiidhaan baay'ee siistamni isaa biizii gatii ta'ee jiruuf bulee boromoo kana caalaa yeroo namni irraa ilaalee beekee jirutti ni agarsiisa waan ta'eef akkaataa kanaan ilaaluu dandeessu hordoftoota keenya. Asumaan barattoonni bara 2014 qormaata kutaa 12ffaa qoramtan baga gammaddan carraa gaarii isiniin jenneerra. Haala kanaan ilaaluu dandeessu isiniin jenna. Asirraa akkaataa kanaan inni kan biraa immoo qabxii keessan irratti komii yoo qabaattan toora Facebook irratti illee gadhiisanii jiru waan ta'eef toora sanarraa liinkii san irratti ilaaltanii yookiin immoo riipoortii galfachuu dandeessu. Iyyannoo keessan qabxiin koo dogoggora yookiin immoo irra deebi'amee naaf ilaalamu kan jedhu innis liinkii mataasaa danda'e qaba. Yoo mijate ammas hojjennee isas barreessinee isiniif viidiyoo isaa isinii dhiyeessina. Kanaafuu yuutuubii keenya Gurmee ICT Tube subscribe, like, share gochuun afaan Oromootiin teeknooloojiiwwan akkasumas koompitaraa fi wantoota onlaayiniidhaan hojjetaman kanneen akka qabxii barattootaa fi wantoota garaagaraa onlaayiniidhaan hordofuu yoo barbaadan subscribe, like, share gochuun hordofaa isiniin jenna. Carraa gaarii aga sagantaa isa itti aanutti turtii gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.